Baga nagaan dhuftan abbabba. Nagaadha. Akkamisin? Fayyaadha. Akkam singooti? Maal alana kana na dhaabani na dabarsaa jaarsaa dulloomaadha innaan na didanii maal na dhaabani. Kunu ammayyuu namoo awwalloleen ol gale. Akkam singodha dhukkuba maal keessan sin dhukkuba? Ilaa maal na dhukkuba seete. Ilaa yoomna jalqaba. Abbaan koo ture kaan dargaggoodha. Xiqqooma akka qorraa gootee na qabde. Yeroo sana amma daanoo kootii kana beektaa daanoo koo. Amma mucaa kootii. Akkam isin godha amma daanoo sin beeku'anii akkam isin godha? Isuma sitti muufanii qoyka. Ilaa akka qorraa kana gooteetu abbaan koo yeroo sana qonna deeme an dargaggeessa qe'ee keessan xaphaa. Akkamitti isinitti dhaga'amaa jira? Maaltu isinitti dhaga'ama yeroo ammaa kana? Amma na dhukkubnaanan dhufe ka. Akkam godhee isin dhukkube yaala akka argattaniif sin gaafachaa jira? Isumaafan dhufe ilaa ani qorichuma mana keessa naa barbaada jennaani. Dhaqi lakkii naan jettee ati gibbitu. Dhaqeennaan silaa kaleessan dhufan ture. Nan kaleessa kana dhaqi lakkii sitti cima wanti kun ennaanan iyyuu nan bule dide. Amma akkam sin gochaa jiran jechaa jira amma abbabba. Maaliif natti himtan akka sin gochaa jiru natti himtanii? Maal mucaa koo siman sitti muufanii. Ilaa maal seete qoma kana keessa ilaa qoma kana qoman naanan iyyuu yaadadhe girmaa tokko beektaa mukarraa qomaan kufeetu. Abbaa koo ani kan sin gaafachaa jiru amma isiniin akkamitti maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Isan sitti muufaniin qoman naanan maarree natti maaka? Qoman naanan yaadadhe. Amma waa'ee qomaa dhiisaati sin dhukkuba bakka kami kan sin dhukkubaa jiru? Ilaa kun baay'eedha. Ilaa amma sitti madhee galeeyyuu bakka biraana dhukkubuu danda'a waan ta'eef ati beettala. Maal naa gootaa marfee magaariisa. Isa yaala isaas anatu beeka maal akkasiin barbaachisu qorichaa ta'uu marfee ta'uu. Marfee wayya qoricha seedhan kana na markaa haa ta'u amma akkam sin godha siniin akkam sin godha yaalaaf akkanaa ta'utti maali rakkoon keessan yookiin dhukkuba keessan? Rakkoon koollee baay'eedha barana midhaan hin bade. Midhaan hin bade laa barana maal seete. Ababba maal taatan ani dhukkuba keessan rakkoo jechuun dhibee amma mana yaalaa sin fide mana yaalaa jirraa bara? Rakkoon naanin iyyuu gombisaa koo tokko yaadadhe laa haa ta'u ka amma maal seete xiqqoo dhukkubi koo maal mucaatoo naartaa akkamittiin sitti maddaa? Ani naarree abbabba garuu namni biraa yaalamuudhaafi dabaree eeggachaa jira. Maal warruma dabaree eeggattu keessaa tokko dura dhaabbatti hin dabarsinaa jaarsa kanatti nan beektu laa akka yeroo xaaliyaanii utaale manarra utaala laa barasan. Amma utaalaas waanuma feetanis godhaa maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Yaalee barbaaddu yoo ta'e isanatti hima. Inni himtan taanaan immoo abbaan dabaree ola seenu isin booda ol seenaa. Dudda kana keessa ganama kaleessaa na qabelaa dudda kana keessa. Gaduma jechuun dadhabee laa dudda kana keessa waan dhaabbata laa waan akka xaawulaa wa'ii kanatu iyyuu xaawulaa innaan yaadadhee biteen galaana yaadachiisime. Dudda kana keessa na dhaabbata ka. Amma akkam isin godha yaala barbaaddu yoo ta'e mana yaalaa yeroo dhuftan dhukkuba koo yookiin dugda koo bakka kanaa na dhukkubaa yookiin harka koo na dhukkubaa yookiin harki nagaadha la harki kuni nagaa'uma kaala. Amma maaltu isin dhukkuba dhukkubni keessan maali? Dudduma kana na qaba. Ilaa dudduma kana na qaba ilaa mataa kana laa akka bawwuu godheetu mataa ilaa naammara. Deemuu mammaan dadhabutti kana ga'e waan kana maalidhaan seete abbaa girmaa ullaadha taayifoodii taa waan kun naan jedhanii naani ka. Abbaan girmaa maal beeku abbabba amma isiniin akkam isin godha? Waan isin dhukkubu mataa isin dhukkuba? Mataa. Dugda isin dhukkuba? Dudda. Ilaa kana lachuu. Kan biraa wanni isinitti dhaga'amu jira mallattoon biraa? Mallattoon biraan jiru taayifoodii mataa ko. Taayifoodiiuma. Taayifoodii fi kan biraa dhukkuba biraa ta'uusaa anatu akka hakiimaa. Maal nama nan kaffala miti maal taayifoodiidha maal nama guddaa caalaa beektaa mucaa koon baratte malee abbaa girmaa jechuun nama guddaadha. Nama guddaa caalaa beektaa mucaa koo amma marfeesa kana laasa kana na waraanta. Marfee waraanantanis ofumaa murteeffattanii dhuftanii? Maaliif manatti yaalamtarree akkas taana? Inni si ba'eessatu ta'e ka birrii man baasu dheetuu man diduu waati kibbituu kuni na cannaqxee ma deemin naan dhufe wan. Gadi naa baama.
gadi na ba'a. Maal biyyaa maali haa ta'u kawaama barbaadde na waraani maal mucaakoo maal amma kana waan dheekkamsiisuudha. Daawwattoota keenya baay'ee miira keessa na galchaa jiru baay'ee na aarsaa jiru maaliif akka na aarsanii fi deebilee kan biraa immoo walitti deebi'uudhaan kan daawwannu ta'a. Turtiin keessa nagaa xumura qophii keenyatti nu waliin haa turu.